sagalee ta'uu qaba. Oduu rifaasisaa waan akka malee nama ajaa'ibsiisu namni Andu'aalam Goosatti dhiyeenyaan yookaan itti siiqinnaan waan hunda keessa beeku tokko haasaa ajaa'ibaa kalee galgala naan ga'e jechuudha. Nama hunda bira akka ga'u viidiyoo kana sheer godhaa. Daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti artistiin Oromoo yeroo lubbuun darbe qofa kan Oromoon iyyituuf jechuudha. Kan du'e walileen hin du'amu akkuma Oromoon jettu sani waan ajaa'ibaa hiriyyaan isaa namni qaaman itti hiiqaa jiruuf akkasumallee namni waan Andu'aalam Goosaa ta'e keessa beeku bal'inaan keessa beeku oduu ajaa'ibaa waan hanga amma duraa miidiyaa mootummaatii fi miidiyaa nama dhuunfarratti illee dhagahamee hin beekne wayii naan ga'e mee isiniin hingaa jechuudha. Waan hedduu nama ajaa'ibu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu baga irra deebiin gara chaanaala Oromoon dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina. Daawwattoota keenya viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf artistiin kun artistii nama hundaati waan ta'eef jechuudha. Oromoo irraa haa dhalatu malee artistii saba hundaati waan ta'eef sheer godhaa akka namoota hedduu bira gahu jechuudha. Ergaan kun daawwattoota keenya namni tokko nageenya isaatiif maqaan isaallee akka eeramu hin barbaanne garuu oduu kana hin citiidha. Miidiyaarraan gahi miidiyaarraan namni tokkos taatu lamas ta'u haa dhaggeeffatu. Oromoon haa dhageessu waan fuul duratti ta'uuf deemu Oromoon haa dhageessu. Ati gara kan keetiin dirqama kan kee baadhu waan kana hadaraa rabbi jedhee naan gahe jechuudha. Ani immoo isiniin hin daawwattoota keenya isin hanga isiniif danda'ame sheer qofa godha. Waan biraa gatii tokko isin hin gaafatu sheer qofa godha. Akkas jedheen natti hime namni kun waan ajaa'iba. Namni kun ergaa kana bifa barreeffamaatiin kan yaada bal'aa naan ga'e barreeffama inni naan ga'e kana akkanumatti isiniin gaha jechuudha. Illee osoo waan takka keessaa hin murre jechuudha. Yoo yaada kiyya gidduutti kennataa deeme malee jechuudha. Waanuma inni naan ga'e kanan kallattiin isiniin gaha jechuudha. Akkas jechuun eegalee namni kuni duuti Qananii addunyaa irratti taasifamte du'a waggaa tokko dura aggaammi artistii Andu'aalam Goosaa irratti taasifame ture. Yoo yaadattan tahe artistii Hacaaluu Hundeessaa kan galaafatame yookaan lubbuu isaa kan dhabe intala Laamroot Kamaal jedhamtuun lubbuun isaa darbite. Sababa mootummaa yookaan qaama hin beekamne itti maxxansanii malee qaamni hin beeknelleen harka keessa galfatullee mootummalleen harka keessa galfatullee kan manaa baaftee lubbuun isaa ija ishee duratti darbe Laamroot Kamaal turtee jedha. Laamroot Kamaal gaafa sanii manaajara Andu'aalam Goosaa kan amma manaajara ta'ee gargaaraa isaa ta'ee isa waliin jiru Lalisaa Indiris nama jedhamu hiriyyaa isaa turtee jedha. Laamroot Kamaal jechuudha. Tan gaafa Hacaaluu Hundeessaa galaafatamtee lubbuun Hacaaluu Hundeessaa isii biratti badde suni hiriyyaa eenyu turte? Hiriyyaa yookaan qaadhima manaajara Andu'aalam Goosaa ammaa turtee jechuudha. Hedduu nama dhiba dubbiin kun waan ajaa'ibaa dhaga'uu deemtan daawwattoota keenya kabajamoo. Har'allee osoo inni manaajara Andu'aalam Goosaa tahee jiru haati manaa Andu'aalam Goosaa lubbuun ishee darbuun baay'ee waan nama gaddisiisu. Nuti nama qaaman isaan hundaayyuu beeku Lalisaa Indirisii fi akkasumallee haadha manaa Andu'aalam Goosaa Qananii Addunyaatii fi artist Andu'aalam Goosaallee nama qaamaan beeku itti dhiyeenyan waan hunda keessa beeku. Ijoolleen kun nama waliin nyaatuu fi waliin dhuguu malee waan biraa hin beekne. Andu'aalam Goosaa osoma waan fedheewu ta'e nama Qananii lubbuu ishee balleessuu miti. Yoo dhugumatti seerri biyya kana keessa jiraatee fi ummanni Oromolleen yoo dhugumaan artistii isaa kana jaallatee fi haqa Qananii Addunyaa kan baasuu barbaadu ta'e akkuma abbaan ishee dhaammateetti kan haqa Qananii Addunyaa barbaadu tahe yookaan biyya kana keessa dhugumatti seerri mootummaa kan jiraatu tahe Lalisaa Indiris namni jedhamu manaajarri Andu'aalam Goosaa gara mana seeraatti akka nuuf dhiyaatu to'annoo seeraa jala oolee akka nuuf qoratamu kabajaaf jaalalaan isan gaafanna jedhee namni kuni ergaa kana ergee jechuudha. Ergaa sabitti ilaalu ta'ee jibba dhuunfatirraa kan ta'e ogguma sana ka'anii waan san hunda facaasaa turanii waan gammachuu fakkaata. Ragaa bahuu maal jechuu odoo dogoggoro maalillee ta'e Andu'aalam harkatti ta'e inni haadha lafa jiru Andu'aalam iyyuu gaagaa masaa wajjin walitti dabalatee isuma kanallee akkatti itti ibsatu jiraachuu Dibbeensi illee immoo yoo jiraate yoo ragaa dhugaa seera akka seera sana hunda
kan inni kun hir'ina keenya Oromoo kanarratti bobba'ate jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf inni kun Oromoodhaaf waan salphaa miti. Caba salphaadhaan. Kanaafuu alagaan hamma danda'ametti ilaalaa kana cabsuudhaaf boolli isaan hin qonne waan isaan hin gabaasne waan isaan hin jenne jiru. Namni tokko akkamitti kun sabbar zeenaa jedhama jedhee dubbataa ture. Dhugaa dubbachuuf taane gammachuu isaanii agarsiisaa jechuudha. Gammachuu isaanii nurratti ibsisaa ture. Gaafa akkas ta'u kana alagaa fi diinni Oromoo irratti akkasitti hinga kan Oromoo waa dhabu yoo Oromoon akkamitti gaaga'amu alagaa akkamitti gammachiisa yoo ta'e nuti immoo akkam taanaan kan yeroo karaa isaan sanarra osoo taane waan kubaan Oromoo miidhu nuti immoo akkam taanaan keessa akka diina harkaa ba'ee ajjeesuudhaaf turanii akka harkaa ba'e kan himamaa ture. Ammallee taanaan warri hafee of eeguun akka irra jiruu fi isa kanaaf immoo akka namaatitti balaa nurra ga'e kana waan namatti dhaga'ame. Inni gama tokkoon seenaa ishee waan umurii ishee xinnaa kana keessatti Oromoodhaaf gochaa turte maqaa gaarii ishee jiraachisu. Inni gara biraa immoo isaadha lubbuun jiru kana Waaqayyo dhugaasaa haa baasu. Yoo seerri jiraate seeratu hin jirre tokko caalayyuu kan dubbisutu sana malee silaa kanarraa baay'ee hin dubbi. Ammallee waan kana dhugaan isaa uummatatti waanuma jalqabumarraa kaasee amma ammaatti wanti jiru waan ifattii fi gahee isaa qaamni dhimmi kun ilaallatu waan hin qabanneef jechuudha. Kanaaf akkuma ta'etti Waaqayyo isheellee dhugaa ishee haa barbaadu. Obboleessa keenyallee Andu'aalam akkasuma maatii isaaniitii fi hawaasa Oromoo caba kana cabe Waaqayyo jajjabina kennuuf hin jedhagaa kan manatti dabala waan haaraa hin qabu. Kanniifi yabbaadha. Galatooma obbodaannis Muhammad jirta. Jira. Waan hin dubbadhu. Muhammad haa dubbadhu. Ayyee galatoomaadha. Jala taa'ee iddoo isin dhaggeeffatilleedha. Waan kanaa sonillee gaariidha. Duraan durseeti gartee dabartee gara Rabbiin irraa uumetti deemtee Rabbiin gartee biyyeen isittaa salphattu qubsuma isii Rabbiin gaarii haa godhu jedha. Maatis Rabbiin gartee jajjabinaa kennuufi Andu'aalamis Rabbii haa jajjabeessu. Asirratti amma wanni tokko wanni ulfaatus ni jira. Rakkoon kun maali? Rakkoolee bifa lama bifa sadi ta'e wal xaxaa wal faana deemu ture. Inni kun maali? Yeroo namni beekamaan tokko rakkoon isa mudatte yookaan galteen takka isa mudatte tokko kafaana san balleessitu jala gulufaa akka jedhama. Lama ka daldala gama biraatiin maqaa biraa itti maxxansee ka'ee guutumaa guututtu akka wanni sun gartee haala biraatitti ilaalamtee rakkinni sunis qoratamee furmaata hin arganne godhutu jira. Sadaffaadha kama rakkoo kanaa qaama balleessisan akka waan beekuutitti dirree sanatti mana murtii godhatee ragaa ba'uu fiigu jira. Kun dogongora gurguddaadha. Irra caalaa gartee tarii dhiibbaan tokko uumame rakkoolee jirtu saniif furmaan tokko argamuu danda'a. Yookaan faanti gartee warra dafee sabbarsee naafii waan garagaraa jinnii fudhatee gadi ba'eesi harkatti gartee waan sun kollaapsi taatee ga'ee hayti jara kana lamaaniitu ba'uu dandeetti. Waan kana irratti yoo wal gargaaran tun baay'ee gaariidha. Kanumaan jechuu barbaadaa galatooma ulfaadhaa naaf heeruu keessanii. Ayyee galatoomi Muhammad bilisee jirtaa? Biliseen jiraatu ammaatti kululas waan jettuun qabaatteeti.